Ashama, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu ilmaan ayyaa tan fagoo fi dhiyoo jirtan cufti keessan bakkuma jirtaniif lafa jirtan kamittuu nageenyi rabbi nageenyi waaqayyoo bal'aaf guddaan dhuma qabne sun isin biraa jiraatu. Kun chaanaalii YouTube Nasruu Abbaa Hojiiti. Har'a immoo mee isin eebbisaa amiin na jalaa jedha bakka jirtan hundaa. Du'aa jabduu akka isinii gochuu barbaadeeti. Eebbaan isin eebbisu tana gaafa dulloomte nu eebbisi jettanii harkatti hin tufatinaati. Amiin na jalaa jedha. Ayinti jette jalqabaa maal akka ta'e beektanii? Warra mana kiraa keessa jirtaniif Rabbi abbaa mana sanii hamaa isinitti haa godhu. Abbaa yookaan namicha mana kireessu badaa wayii Rabbi isinitti haa qabu. Maaliif yoo jettan akka morka isaatiif mana ijaarattaniif. Warri qaxaramtanii dhaabbilee garaagaraa keessa namoota dhuunfaas haa ta'u dhaabbilee mootummaa garaagaraa keessa jirtan hoogganaa hamaa Rabbi isinitti haa qabu. Morka isaatiif jabaattanii hojjettanii hoogganaa jabaa akka taataniif. Isinii galaame akkasi. Kana kanan isiniin jedheef dhiibaman malee, rakkattu malee, cinqamtu malee, fattanamtu malee akka salphatti naman taatu. Isinii galee aannan akkuma ilmamee dhufeen otoo raastee dhadhaan bahu cimqifameeti, itifeeti, ititeellee dhadhaan bahu asii achi rukuttee macii fixachiiftee xumurra dhadhaa baha. Garuu gaafa dhadhaa ta'e bakki inni oolu gatiin isaa hagam akka ta'e hubadhaa. Maataba yookaan chaappaa ni beektuun chaappaa fuutee osoo akkana gootee hedduu hin bahu. Gootee gaafa asii humnaan itti gadhooftu eenyummaa isaa sandakatti agarsiisa. Namticha si irree fayyadamee si gadhaa inni garuu eenyummaa isaa isa keessa jiru dakaan baasitti agarsiisa. Cimina akkanaa isin barbaachisa jechuu barbaadeeti. Kanaaf jabaatanii hojjechuun dirqiiwwan garaagaraa haalota rakkisaa garaagaraa injifachuun bakka guddaadhaan akka isin ga'u amanuun isin irra jiraata. Har'a seenaa nama tokkoon isinitti hima. Namni kun ilma Oromooti. Tashitaa Tufaa jedhama. Namni Tashitaa Tufaa jedhamu kun ka'umsi isaa seenaan isaa nama hedduu garaa nama nyaatu akkasumas nama bu'aa bayii gurguddaas arge. Har'aan tana garuu Ameerikaa State of America keessatti United State of America keessatti nama hojii guddaa qabuu fi hojjettoota hedduuf jalaa qabudha. Tashitaa Tufaa akkuma nama kamiitittuu ilma baadiyyaati. Sa'aatii barnoota isaatiitti barumsa deemaa, barumsarraa yoo deebi'u hojii qonnaa, qonnarraa yoo ba'u gara barumsaa, barumsarraa gara qonnaatti jiraachaa ture. Tashitaa Tufaa haaluma kanaan osoo jiru sadarkaa haayiskuuliitti irra gahe. Sadarkaa haayiskuulaatitti qabxiin isaatis akkuma gaarii jabaa barataa cimaas ta'uu baatu gara sadarkaa itti aanutti dabreera. Sanas injifatee gara yuunivarsiitii seeneera. Digirii isaas fudhateera. Digirii isaas akkuma fudhateen hojii barsiisummaatiin qacaramee hojjetaa ture. Yeroo inni hojii barsiisummaatiin hojjetaa turetti haalli siyaasa biyya keenyaa rakkisaa ture. Seenaa isaarraa akkan dhageef akkan ilaaleetti jechuu kooti. Haalonni rakkisaan sun jiraachuu isaatiif hedduu kan isa yaaddeessan ta'uu kan hubate obbo Tashitaa Tufaa biyyarraa baqachuun dirqama itti ta'e. Jireenyi baqaa akkuma beekamu miti Ameerikaa keessaa yookaan Itoophiyaarraa kaatee Oromiyaa keessaa baatee Ameerikaa seenuu miti biyyootuma Afrikaa nu cinaa jiranuu Keeniyaa seenuun, Taanzaaniyaa, Saawuz Afrikaa eessayyuu seenuun, ibin Jibuutii seenuun asirraa Yaman deemuun salphaan ture. Inni immoo haalota rakkisaa hedduu keessa tareet lubbuu ofiif wareegama guddaa kaffalee aarsaa hedduu booda biyya Ameerikaa seene. Biyya Ameerikaattis gaafa dhaqu Ameerikaa waan dhaqeef qofa haalli mijatee akka gaariitti isa eege tokkollee hin jiru ture. Haala kana keessatti obbo Tashitaa Tufaa hojii qulqullinaa, konkolaataa dhiquu, mana dhiquu, dallaa haxirii keessa dhiquu, walumaa galatti kosiiwwan garaagaraa yookaan balfa garaagaraa funaanuu, qulqulleessuu waan akkanaati irratti bobba'e. Sanaan dabalatatti immoo hojii waardiyyummaatiin hojjetaa ture. Obbo Tashitaa Tufaa haaluma kanaan osoo jiru hiriyyaa biyyaa tan akka carraatti wal baratan takkaan gaa'ila uummateera. Isheenis baqattuudha, innis baqataadha. Jireenya baqaa keessa otoo jiranii akkasumas osoo laayifii akka kana yookaan haalota mijataa hin taane kan osoo dabarsaa jiru carraan tokko isaaf dhufe.
carraan isaaf dhufe kunis carraa addaa waan guddaa ta'ee miti. Dhaabbata hojjetu kana keessatti yookaan kan wardiyyummaan hojjetuu fi akkasumas hojii qulqullina hojjetu kanaan saving style isaa yookaan akkaataan qusannaa maallaqa isaa bareeda ture. Innis walitti aansuudhaan waggoota muraasaaf haala kanarra eega tureen boodatti yaadni tokko isaaf dhufe. Innis nama barate waan tureef karaa salphaadhaan waan hanga ammaatti hojjetee qusateen gara hojiitti seenuu barbaade yookaan hojii dhuunfaa isaa banachuu barbaade. Hojii dhuunfaa isaa biyya Ameerikaa keessatti banachuudhaafis karoora tokko baase. Innis transportationidha. Hojii transportiiti. Hojii transportii kana gaafa yaadu hiriyyaan gaa'ila isaa yookaan haati manaa isaa isa dursitee biyya Ameerikaa kan jirtu waan ta'eef jecha makiinaa manaa kan konkolaataa manaa qabdi ture. Innis konkolaataa haadha manaa isaa kanaan tokko jedhee hojii transportation yookaan akka baasitti yookaan akka taaksitti hojii gartee transportationaa kana eegale. Obbo Tashitaan konkolaataa haadha manaa isaatiin transportii mana barumsaatirraa gara manaatti fi manarraa gara mana barumsaatti ijoollee deddeebisuu eegale ture. Haa ta'u garuu qabeenyaa yookaan mindaa argaturraa tan yeroo duraa qusataa ture qulqullina garaagaraa hojjetaa qulqulleessuu yookaan balfa garaagaraa akkasumas wardiyyummaa yeroo dheeraadhaaf hojjetaa turerra maallaqa qusateen konkolaataa baasii tokko baasii mana barumsaatirraa agartee baasa jechuun magaalatti baasa guddaa kan mana barumsaatirraa gara manaatti akkasumas manarraa gara mana barumsaatti barattoota deddeebisu tokko bitachuudhaan dhaabbata maqaan isaa MTN jedhamu hundeeffate. Jalqabaaf garuu kan kaka'umsa isaa ta'e konkolaataa manaa haadha mana isaa ture. Obbo Tashitaa Tufaa gameessa namaa ilma Oromoo qabu keessaa nama tokko. Nama har'as lubbuun jiruu fi bakka guddaarra jirudha. Har'aan tana Obbo Tashitaa Tufaa dhaabbanni isaa sun guddatee konkolaatota yookaan tiraakiiwwan 300 ol kan qabu yoo ta'u hojjettoota 400 ol qacaruudhaan Ameerikaa keessatti dhaabbata guddaa sadarkaa dhuunfaarra jirudha. Seenaa nama kanaatirraa waan guddaa akka baratan abdiin qaba. Akkuma kiyya akkuma keetti ilma baadiyyaa ilma abbaa isaatiif qonnaa qotaa yookaan loowwan tiksaa sa'aatiin barumsaa yoo qixxaa yookaan daabboo murataa gara barumsaa fiigu barumsaa yarraa yoo deemu immoo miilaan baadiyyaa sanitti deebi'ee achirraa mootuu gara qonnaatti yookaan horiidhaa marga haamuu loowwan nyaachisuu maal qonna aramaa haamatti kan hin deemu. Otuma haala saniin jiru barnoota elementarii isaa xumures haayiskool ga'eera. Haayiskoolittis barnootaan cimaa akkasii otoo hin taane haaluma jiddu galeessa ta'e tokkoon gara sadarkaa qophaa'inaatti eegatareen boodatti yuunivarsiitii ta'e tokkorraa barnoota isaatiin digirii fudhateera. Hojii mootummaas barsiisummaas seeneera. Haa ta'utii garuu mindaan barsiisummaa akkam akka taate har'a durii sanii miti har'uma akkam akka ta'e bareechinee beekna. Inni garuu otuma haala saniinuu abbaa faala isaa gargaaraa jiraataa jiru haalli siyaasa biyya keenyaa kan bara sanaa hedduu rakkisaa ta'urraa kan ka'e biyyaa baqachuun dirqametti ta'e. Jireenya baqaa rakkattuu fi rakkistuu san keessa dabree har'a bakki inni jiru isiniif waan jireenya inni dabarseerra waan muraasa isiniif himeera. Obbo Tashitaa Tufaarraa maal barattan? Dirqamaati biyyaa baatee jijjiiramuudhaaf haalli mijataan sin barbaachisu. Haalota rakkisaa adda addaa keessa gaafa dabarte bakka guddaa ga'uu dandeessa. Waan tokko isiniif hima. Warqiin warqii ta'ee qaala'ee gatiin isaa akka addunyaatti biyya kamittuu lafa kamittuu dachii kamittuu har'a miti dur irraa kaasee warqiin gatiin isaa qaalii kan ta'eef waan lafa keessaa ba'u qofaaf miti. Akka inni itti dhufe biyyeen qotamee biyyeen sun yookiin tumamee bishaan irraa qulqulleeffamee hayni haftee waliin qabamtee ishee dhumti sunu ibiddaan gubamtee bayfamtee dizaayinii yookaan mooldii yookaan qirtsii namtichi isa hojjetu barbaadu sun qubaaf haa ta'u gurraaf haa ta'u mormaaf akka isa gubanitti gubatee akka baquu qabutti baqee aarsaa kaffaluu qabu kaffalee maqaan isaa warqee jedhamee yookaan warqii jedhamee jajamee dur irraa kaasee hanga ammaatti of durallee eenyummaa isaa akka kabachiisetti jiraataa jira. Cidii yookaan galabaa fudhume of tuula. Cidii galabaa hamma wayii ga'u kana mee ilaali. Guddin isaa hamma wayii ga'a tuulteerta yookaan tuulaa galabaa. Jabina hin qabu. Gaafa ibidda itti qabsiiftu yoo ilaaltu zaahiratti yookaan akka zaatatti baay'ee guddaadha. Kana jechuun namoonni tokko tokko ni bobbookoku. Haaluma waan qabneen allabaabasii yookaan haala uffannaa keetii tolchitee minaamin jettee kiisii keetitti kaartoonii guuttee yookaan isheen dubartiitis boorsaa fannifattu keessatti zan jettee kosmootiksii chaappistiikii fi maal waan argite kana guuttee kana diddibattee waan ta'eef ishiitii yookaan waa wayii qofa dibattee ana malee namni hin jiru namni akkanaa bareedu hin jiru jettee gaafa of dhidhiibdu akka galabaa sana taata. Inni dhiiratis akkasuma taata.
rifeensa waan filteef waan ta'e tokko bakka haala dal sa'aatii moodarra ta'e tokko hidhattee karabaatii wayii hidhattee bobbokukaa waan deemteef keessa kee yookaan duuba kan keessitti wanni si kabachiisu yoo hin jiraatin akka galabaa sana taata. Galabaa yoo ilaaltu bakka waan haga ta'e tokko tuulaa galabaa ni beektan. Garuu kibriita firee akka caarte gaafa darbitu daameej ta'a dandabatuu hin danda'u. Warqiin garuu xiqqaatus guddatus kibriitan hin baqu. Ibiddi caaluun mukukkula keessa kaa'ameet bayfameet isa sana guutuu dandamateet akka ati isa goote illee ta'eet deebi'ee garuu gatiinsaa qaalii yoomuu kabajamaa kan yoomuu namni itti hawwu ta'a jechuudha. Kanaaf sanyii wanti galabaan ta'inaa tuulaa galabaan ta'inaati warqii ta'a. Aarsaa kaffaluu qabdan kamuu kaffalaa. Rakkoof harkan kenninaa. Rakkoo isinitti dhufte kamiifuu osoo harkan kennin hojjedhaa. Waan hojjettan keessa immoo seeraan qusadhaa. Waggaa hamma naatiif bakka akkana keessa jira waan ta'eef nin hojjedha yoo rabbi umurii fayyaa naa kenne waggaa hamma kanaa booda immoo waan akkanaa nin godha isa san booda immoo akkanan ta'a jedhii karoorfadhu hojjedhu. Obbo Tashitaa Tufaa seenaa isaa akkan dhageen nama baay'ee dinqisiifadhuudha. Isan beeku innis nan beeku. Namoota isaan hordofan irraa nu taasisu. Jabaadhaa hojjedhaa. Ulfaadhaa galatoomaa. Kun chaanaal YouTube Nasruu Abbaa Hojiiti.